عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا صافي كيف جمت تعالجوا بقدر سنة نقاف من ربي سنة هاجرات ويجا وروني كان لكوتي فارتات سبسكرايب قلتون قراماتي كنت تبلما هارسينا سنف كبدير في سنة هيد تقرأنا من ياتو سنة لقرتون دايدا نمت جاسي قد ترقى جرتان كون مكان سالم ما جرما وقالا في فنتنا مقويا وفتو بكم سن دابتون لسان دبر ساتوريد هندوبت وانت نياتو في دوغ إسا هندبسو لسي أجمل آباتي دبرس تراتوني نانو سنة tokko waan inni nyaatu fi saantee muraasa ni kennuuf inni garuu naaf kennaa jedhes hin gaafatu akka jiraatonni naannoo sanaa dubbatanitti namichi duraan injiinara ture yeroo dheeraa dura jaalalleessaa yeroo sana bakka sanatti wal argan isiin dhiistee biyya Ameerikaa akka deemtu itti himte achumaan deemte lammaan guyyaa san eegalee hojii isas lakkise gadda fagoo keessa seeni ganama ka'ee magaalaa Finfinnee Jamoo irraa ka'ee hanga goofaa kaampii bakka jedhamutti miila isaan deemuun daandii asfaaltii walakkaa bakka sanaa dhaabbatee guyyaa guutuu dabarsa. Sa'aatii dheeraa dhaabbatee callisee daandii naannoo sanaa ijaan qaari'a. Nama dhufu wayii waan eegus fakkaata. Eegumsi isaa garuu dhuma hin qabu. Yeroo galgalaa'u naannoo tokko osoo hin dubbisiin kallachumaan gara mana jireenyaa maatii isaatti imala. Waggaa dheeraa lakkoofsise naannoon sunis jijjiirame bakki inni dhaabbatullee boolla ta'ee inni garuu sigaaraa isaa aarsaa waliin ittuma fufe eega. Aduu fi qilleensi fuula isaa gurraachise jijjiirame inni garuu callisumaan ija isaa daandii irraa osoo hin kaasin baranas ishuma eega. Eeggicha xumura fi daangaa hin qabne. Waggaa xiqqoo dura namoonni jaalallee isaa biyya Ameerikaatti baddesan fidanii isa wajjin wal agarsiisan. Isheen imimmaan dachaan harcaasuun fiigdee boossee itti maramtee of to'achuus dadhabde. Hayyuun kaleessa biyyaaf ta'u sun amma yeroo akkanatti addunyaa wajjin gollolee miidhamu isaa argutus of wallaalti. Inni garuu homas ittiin fakkaanne fuula isaa irraa gaddas ta'e gammachuun hin mul'anne. Onnuma eenyummaa ishee yaadate iyyuu hin fakkaatu. Tarii yeroo tokko dheerinaan yeroo eegnu irraa kan ka'e nama eegumsan dagannee gochuma eegumsa sana wajjin jaalalli nama qaba laata. Dhugaa dubbachuuf jaalalli dhugaa akkasii fiilmii irratti malee qabatamaa waan jiru hin fakkaatu. Jaalalli ammaa silaa hammuma haalli mijjatutti qofaadha. Ijoolleen durbas ta'e ijoolleen dhiiraas amalaa fi amanummaan isaanii jaalalaaf qaban akkuma fixeensa ganamaa ta'eera. Namni sammuu qabu garuu kanarraa waan guddaa barata jedhanii yaada. Gatii namicha kanaa garuu dubartii sanarraa barbaadama. Silaa yoona namni kun waan baay'ee biyyaaf maatiisaaf ofiisaaf waan baay'ee buuseera hundaafuu maal godhu waan hiree rabbii namaaf qoodatu dhugaa hedduu garaa nama nyaata. Waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu.